Ministirri Muummee Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed haasawaa yaa'ii Gamtaa Afriikaa 36 irratti taasisaniin Afrikaan miidiyaa ofii ishee kan sagalee ishee dhageessisuu fi dhaabbilee idilaa addunyaa keessaas bakka bu'iinsa isheef malu argachuu akka qabdu irra deebiin gaafatan. Hirmaattonni yaa'ichaa OBN waliin addatti turtii taasisanis dhimmoonni Afriikaa namoota haala qabatamaa ardichaa beekaniin dhiyaachuu qaba. Kanaaf ammoo miidiyaan galma paan afrikaanizimii fiixaan baasu hundeessuun barbaachisaadha jedhan. Africans have not stepped up to the plate to tell their own stories. I could not agree more with what the Prime Minister said yesterday. It's time for Africa to establish its own media agency, not just a continental one, but stronger regional networks. Afrikaan miidiyaa maqaa isaanii kan seenaa isaanii ittiin ibsatan akka ardichaatti isaan barbaachisa jedhan. Ani immoo kanaa olitti akka qaxanaattiyyuu miidiyaa cimaa waa'ee Afrikaa seenessa madaalawaa dhugaa fi haala qabatamaa ardichaa dhageessisu ishee barbaachisa. Sababni isaa Afrikaan hongee fi dhukkubaan kan waamamtu qofa osoo hin taane Afrikaa daandii misoomaa dinqisiisa gubbaa jiraachuu ishee miidiyaa akka keessanii dhugaa haqaa fi haala qabatamaa ardichaa himu hundeessuutu nu barbaachisa. It is best that the African story is told by the people who know that story. Seenessa Afrikaa namoota waa'ee seenessichaa sirnaan beekaniin yoo himame gaariidha. Sababni isaa dhugaaf haqa ardichaa sirriitti waan beekaniif haala gaariin ibsuu danda'u. Kanaaf miidiyaa dhugaa Afrikaaf sagalee ta'uu hundeessuun barbaachisa. Afrikaan tokkodha, walumaan gabroomne, waliinis bilisummaa arganne jedhanii addaan qoqqoodiinsi amma mul'atus kan warri koloneeffattootaa bocan akka ta'e himan. We're seeing Pan-Africanism on the ascendant. Recent events on the continent have really galvanized. Sochiin Pan-Afrikaanizimii wayita qabsoo bilisummaa ture, cimaa ture. Gidduutti laafus taatee dhiyeenya kana mul'achaa jiran irratti deebi'ee itti taajira. Lammiileen Afrikaa caalaatti walitti dhufanii hariiroo cimaa uummanni arguun barbaachisaadha. Africa is one. We are in different countries, but we are the same people. So I strongly believe that. Afrikaan tokko uummata tokko ta'antu biyyoota garaagaraa keessa jiraachaa jira. Abboonni keenya bilisummaa biyyoota Afrikaaf qabsaa'aa turan. Biyyoota garaagaraarraa walitti dhufanii bilisummaa biyyoota Afrikaa dhugoomsan. Nuti uummata tokkodha. Kanaaf sosochii Pan-Afrikaanizimii abbootii keenya tokkummaa walitti dhufanii milkaa'ina hedduu ittiin galmeessisan cimsuu qabna. Wal qoqqoodiinsi ammaan kana biyyoota Afrikaa qoraa jiru dhiibbaa koloneeffattoonni nuuf hambisanii darban waan ta'eef tokkummaa waloo keenya cimsannee waloon dhaabbachuu qabna. Afrikaan waltajjii idilaa addunyaa irrattis sagaleen ishee sirnaan akka dhaga'amu hooggantoonni biyyoota ardichaa tokkummaan dhaabbachuu qabuudhaaman. The Prime Minister Abiy Ahmed said yesterday here at the opening of the African Union Summit is something many other African leaders have been saying. It's time for Africa to be represented at all global forums, starting of course with the UN Security Council. Ministirri Muummee Dr. Abiy Ahmed haasawaniinsa yaa'ii Gamtaa Afrikaa irratti taasisaniin akkuma hooggantoonni Afrikaa biroon gaafachaa turan Afrikaan dhaabbilee idil addunyaa mana maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii dabalatee kan biroo keessattis bakka bu'iinsa isheef malu argachuu akka qabdu waloon qabsaa'uu akka qabdu gaafatan. Kana irratti immoo hundi keenyayyuu qabsaa'uutu nurraa eegama. For a long time Africa is not really represented at the main organizations which decide what happens in the world. Baroota hedduuf Afrikaan dhaabbilee idil addunyaa gurguddoo keessaa bakka bu'oota mataa isaanii hin qaban kan dhimmoota addunyaa irratti uumamaa jiran irratti murteessuuf isaan dandeessisu kan akka biyyoota garee torbaa yookaan G7 mana maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii fi kanneen biroos. Amma garuu hooggantoonni biyyoota Afrikaa Ministira Muummee Itiyoophiyaa dabalatee dura ta'an Gamtaa Afrikaa duraanii maakiisaadha. Afrikaan biyyoota G20 keessaa bakka bu'aa akka qabaattu irra deddeebiin gaafachaa turan. Afrikaan ardii waa hundaan badhaateef addunyaa irratti dhiibbaa gaarii uumaa dhufte waan taateef Afrikaanonni bakka bu'oota mataa isaanii qabaachuuf sadarkaa idil addunyaatti yeroon waloon qabsaa'uu qaban amma. Hojii IGAD walitti hidhamiinsa diinagdee fi sochii bilisaa biyyoota miseensota gamtichaa gidduutti dhugoomsuuf hojjechaa jirus cimee itti fufuu qaba jedhan. IGAD was the first regional economic community to basically domesticate the Continental Free Movement Protocol. IGAD hariiroo hawaasa qaxanichaa cimsuuf hojiin hojjechaa jiru abdii kan namatti horudha. Keessumaayyuu sochii namootaa bilisaan biyyoota gamtichaa gidduutti akka cimu kutannoon siyaasaa dhaabbatichi agarsiisaa jiru kan dinqisiifatamudha. Kun immoo walitti hidhamiinsa hawaasa qaxanichaa cimsuun qaxanaa misooma nageenyii fi badhaadhinni itti mirkanaa'u taasisuu keessatti gumaacha guddaa qaba. Kun cimee itti fufuus qaba.